Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Lugaanaa migiraa caasalee mootummaa dhaabbilee dhuunfaaf qaamolee hawaasa hojii bara 2018 keessatti tumsa olaanaa taasisan galateeffachuun beekamtii kenne. Haasawaa baniinsaa kan taasisan itti gaafataman waajjira paartii badhaadhinaa damee aanaa migiraa obbo Abubakar Abdurroo akka jedhanitti hojiiwwan bara 2018 gama misooma siyaasaa nageenyaa fi biroo keessatti hojjetaman bu'aan olaanaan akka dhufuuf qoodni qaamolee hawaasaa olaanaa waan ta'eef galata qabdu jedhan. Hojiiwwan bara 2018 hojjan roga sadiinuu hojii nageenyaa, hojii misoomaa, hojii siyaasaa kallattii hundaan bara kana hojiiwwan hojjechaa turre qindoomina keessanii tumsa humna asitti argame kun godhee milkaa'ina waliigalaatiin waan milkoofneef. Bulchiinsa aanaa migiraa obbo Isheetuu Galaasoo akka jedhanitti barri 2018 bara itti milkoofnee filannoo seenaa qabeessatti gaggeeffame hojiilee misooma fayyadamummaa hawaasaa mirkaneessanitti hojjetaman inishetiivoota misooma adda addaa galiin aanichaa dachaan akka dabaluu fi kanneen biroo itti milkeessine waan ta'eef jijjiiramni kun akka dhufuuf qoodni hirmaannaa hawaasaa olaanaadha jedhan. Bara 2018 bara milkaa'inaati bara itti milkoofne hojii milkii itti raawwanne guyyaan har'aas sagantaa beekamtii sagantaa hojii bara 2018 keessatti raawwanne karaa guutuu ta'e keessatti hirmaanne itti milkoofne guyyaa har'aa sagantaa beekamtii kennuuf geenyeerra. Kaayinni raawwii bara 2018 argame karoora of danda'uu bara 2019 milkeessuufis caasaaleen mootummaa fi hawaasni aanichaa kutannoo agarsiisee cimsee itti fufuu akka qabus dhaamaniiru. Beekamtii kana yoo kenninu hojii bara 2018 keessatti gama misoomaa, gama nageenyaa fi gama siyaasatiin hojjechaa turreef kan itti sin galateeffannu bara 2019 keessatti immoo karoora of danda'uu baratti baafanne waliin akka milkeessinuuf yeroo itti karoorfannuu fi xiiqii qabannurra jirra jechuudha. Gaafataman ijaarsa paartii badhaadhinaa damee kutaa magaalaa Lugoo obbo Bushee Galaasoo ergaa dabarsanii akka jedhanii bara 2018 keessatti hojiilee karoorfamanii qindoominaan socho'uun bu'aan akka dhufuuf gumaachi keessan olaanaa waan ta'eef karoora of danda'uu bara 2019 keessattis cimee itti fufuu qaba jedhan. Aanaa migiraa keessatti hojiiwwan gurguddaan gama hojii misoomaatiin, gama hojii siyaasaatiin, gama hojii dinagdeetiin, gama hojii hawaasummaatiin, gama hojii nageenyaatiin hojiiwwan gurguddoon inisheetiivii mootummaan boca dabalatee hojiin gurguddaan hojjetamaa tureera. Hojiiwwan hojjetame kana keessatti bu'aan gurguddaan milkaa'inni gurguddaan dhufaa kan ture ta'uu isaati. Sagantaa beekamtii fi galateeffannaa akka aanaa migiraatti qaamolee hawaasaa gumaacha olaanaa taasisan abbootii qabeenyaa dhaabbilee misoomaa adda addaa seektaroota mootummaa aanichaa waldaalee garaagaraa seektaroota raawwii hojii olaanaa galmeessan badhaasniif beekamtiin kennameefii jira. Namoonni beekamtiin kennameef akka jedhanitti milkaa'ina hojiilee waliigalaa akka aanichaatti bara 2018 keessatti qooda isaanii ba'uun gammachuun guddaan akka itti dhagahame ibsuun beekamtiin kenname onnachiiftuu akka ta'uuf ibsan. Badhaasni nama jajjabeessa. Badhaasa kana duuba hojjetaa hedduutu jira, hooggansa hedduutu jira. Hooggansa sadarkaadhaan jiru hanga hawaasaatitti adda durummaadhaan kaffalaa gibiraa irraa kaasee shoora guddaa taphateetti kan badhaasa kana argachuu dandeenye. Akka aanaa migiraatitti wanni bara kana hojjetame kanaan dura hojjetame hin beeku. Waajjirri galee wanni bara kana hojjete akka bara kanaan dura hojjetame hin beeku. Maali jennaan qindoomina seektaroota, qindoomina hooggansa, qindoomina hooggansa sadarkaan jiru hundaatiin kun sadarkaan kun kan kanarra ga'e. Kanaaf ammallee bara 2019 kanumarraa kaanee sadarkaa tokkoffaa irratti hin dhufna jennee moor irra caalaa sadarkaa tokkoffaa irra hin dhufna jennee yaanna.